Kalta kamu. Bata urdu. Mate. Mawira. Moomina faate konfitti ima dhuftaafaj sila ormiyaa lagaa maal qeeqa oromoon tokko burqaa tokkorraa burqee dhiigni isaa tokko sabni kun saba afaan uumee muti afaan isa dhuumne isatu afaan ofii uummate malee maarree maa akkan maan odeessan tokko oromoon kibbaa kaaba lixaa hanga baatitti maal godhata moomina jirtu ijoollee. Yaa si jala jechuufi ani aktii kanan danda'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya keessummaa jaataniiti qophiin keenya keessummaa jaatan egaa namoota hojii garaagaraa of harkaa qaban kan uummata biraan gaan kan ittiin isinii dhiyeessinudha. Har'as immoo akkuma argitan kana Abbaa Jaamboo gaazexeessaa Sabsibii Abbabaa isiniif dhiyeessinee jirra. Barreessadha, gaazexeessadha. Akkasumas immoo taatee ta'etu hojjeta. Waa'ee diraamaa Abbaa Jaamboos bal'inaan irraa qoranna. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerraa qopheessee kan isiniif dhiyeessu Andarajjee Gonfaati. Gama ogummaa kaameraatiin Biiniyaam Yoonaas waliin ta'uudhaani nu waliin turaa isiniin jenna. Abbaa Jaamboo anaa dhufu. Ana. Akkamme? Nagami. Diraamaa Abbaa Jaamboo ittiin beekamta. Diraamaan Abbaa Jaamboo waggaa 19 tamsa'eera waan jedhamu quba qabna. Waggaan 19 waggaan 9 waggaan 9 jiini 9 diraamaa hojjechuun diraamaa barreessuun hin ulfaata. Obsa kana teessaa fidde obbo. Egaa obsa kana jaalala uummataatitu na obsiise. Wanni guddaan jaalala uummataati. Saniin booda sadarkaa lammaffaa irratti takkaas ittiin fidin rabbi wogbarruu barreessuuf kennamaa ta'uu qabda. Erga keessa seentee immoo ba'uuf baay'ee si rakkisa. Amma akka baacuu akka ta'uu danda'a wannan sobuu fakkeessuu ta'uu danda'a. Nama haala saniin wogbarruu keessa seene nama haala saniin leetiracharii keessa seenetu nam baayoon jedhen danda'u ammaan wanta tokko yoon argee Abbaan Jaamboo waan kana otoo argee maal jedha garasittiin fudhadha kanin barreessus haala sanii wanna ta'e baay'ee rakkisaadha akkuma nama ayyaanni amma yoo irra bu'u of wallaalee dalaguu danda'a maal ofirra hambisuu hin danda'u. Bakka akka bocaa rifuu liphiiti jechuudha. Liphiidhaa asii wanta tokkotu gateetti irra si taa'a. Lammaffaa irratti gaa kun inni tokkoffaan jaalala uummataati. Uummanni Oromoo ibn hanga muyaalee Keeniyaa gahutti dhaggeeffata. Haalaan dhaggeeffata. Hanga achi gahutti na beeka. Bifaan nan beekin malee Abbaa Jaamboo beeka. Reediyoo faana gaazexeessitoonni yoo wayiif deeman eessaa dhuftan faana Abbaa Jaambooti. Nagaatti ni huma. Kana kanatu akkan dhiifne akkan obsaan itti adeemnu kan na taasise akkan hin dhaamne jechuudha. Itti fufuun isaa immoo diraamaa sitkoomii haala kanaan dhiisiti diraamawwan dhedheeroo ta'an barreessuun baay'ee nama dhiba. Kanaaf hin jedhee 19 kana jechuun obsa guddaa barbaada. Daqiiqaa 25f daqiiqaan 25 reediyootti baay'ee guddaadha. Calqabamee hanga xumuramutti kofalchiisuu danda'uun calqabamee hamma xumuramutti saataayirik isa qeeqa mootummaa qeeqaa untouchable isaa wanta hin tuqamne tuqaa haala saniin deemuun baay'ee namatti ulfaataa garuu akka addaan wannoon jenne meetadii kan ofii qaba. Itoophiyaa keessatti diraamuun seetkoom jedhaman kan televezyiinaa kan amma darbutti jiran bu'uraan isaa Abbaa Jaamboodha. Aadaan meetadii kan ofii akkuma qabutti ta'ee meetadii jechuun gaa barniingishuu isa jedhamu yeroo keessatti wanta uumamu
haala yeroo wajjin deemtee. public opinion